hunda keenya nama haqa haadha abbaatiin dhaabbatee milkaa'u rabbiin haa godhu. Tanaan honguufne jechuudha. Bakka tana jabeeffadhaa. Anarraa eegalii kasaaraa kee jirra. Maaliin hagamtaa haqa haadhaaf abbaa kennaa guutu. Kaa biyya lachuu jiran jechuudha. Kaa kiraa jiranillee kaas jiranillee kan duraa qaban. Sanitti aansuudhaan uummata Filisxeeniiti hundi keessan du'aa hin dagatinaa akkasuma rakkataa akka rabbi rakkoo baasu dhibama akka rabbi hiikamsiisu dhibama rabbi fayyisu hajamaa akka rabbi hajaa baasu. Ilmi namaa kun hundinuu yaa Allah jedha. Yaa rabbi obboleessi kee obboleettii illee hajaa baasi. Tiyyallee achumaan dabalee waati jette maasha Allah milkoofte jechuudha. Kanaaf hunda kennaa rabbiin gartee warra haqa obboleessaa obboleettii ilma namaa hundaanuu dhaabbatu rabbi nu haa godhu. Itti aansuudhaan sagantaan guyyaadhaa qabadhee dhufe haala yeroo irraa gabaabsinee waliin tun'aa kaadha guyyaa wanni biraa dubbannu jirtire hayyuu rabbiin nu badhaase goota rabbi nu badhaase jagna rabbi dachii Afrikaatti kenni Itoophiyaa miti. Geem cheenjar jettiin faranjiin nama akkanaa nama seenaa jijjiiru. Warri aabbichuu deeggartan baga deeggartan. Warri aabbichuu jaalattan baga jaalattan. Maali nun qaanessin. Ka'aan bitaabbaa oolu yeroo haasa'u nan istaap. Osoo waan takka hin dhaabne haasaa mi'aayaa akka dammaasan osoo raqaa jedhee hin laalin osoo kaaniin hin dhahin akka nama gartanii quraanaaf fazee dubbatutti haasaa jechuudha. Maaliif kennaa rabbiin namaa kennu jechuudha. Namni hedduun haasaa dheeraa haasa'uu hin danda'u. Haasaa xiqqoo takka mi'ooftu haasee biraa lixa. Namni gariin kennaa rabbi kenneef bal'isee garaa baqassee akka ati gartee akka nama nyaata mi'aayaa suuta alanfatee nyaatee suuta bashannanaa haasaa hiriyyaa gaarii wajjin nyaateetitti nama liqimsiisa abbichuun jechuudha. Kuni kenna rabbi adda namaa kennu. Uma hunda rabbi namaa kenna nama garii. Mootummaa godhuuf waan uumeef inni ni beeka bara. Garii mootummaa mujriima godhaa. Garii mootummaa haqaa dila godhaa. Itti kennee hoodhu waan kanaan deemje rabbi itti kenna. Gariin maal godha? Achi ga'ee dagata. Mootummaa isaa rabbi na kennee. Dantaa ofii fedhii nafsee isaa jalaa fi fedhii warra wajjin biyya san bulchuutitti kutee akkasi kasaara jechuudha. Gariin hoo amaanaa itti kennan san fuudhee bakkaan gaya. Kana keessaa kan nu agarre umrii keenya kanatti keenya ta'ee fi mitumichi ministeera. Abbichuun Oromoo waan ta'eef safaarsaan jiru. Haqa dhugaa jirtuu fi faarfamaan rabbii tokkocha. Namni kun nama haqaa nama kennaa hunda rabbiin kenneef dhaabbii jettaa, deemsa jettaa, haasaa jettaa, dalaggaa jettaa, xiinxallee yaadatu jettaa, mammaaksaan jettaa, uduu duriitiin jettaa. Hundayyuu fuudhee bakka isii kaayee biraa deema jechuudha. The great leader jettiin faranjiin nama akkanaa kana. Hoggana successful hoggana maal jedhama afaan keenya hoggana milkaa'e yookaan ammoo hoggana hogganummaa isatti dalage itti fayyadame isa dhani. Waan dalaguu deemuuf waan dalaguu kitaabaan fuudhee nu kenne. Agartee maaliif yoo inni dogongore akka ati akkas jettee katabdee yookaan akkas jettee turtee kana maa guute akka jettee gaafattu. Garuu wanni isin ajaa'ibu garaa isin nyaatu namoonni waan tokko jechaanis gochaanis waan godhintu nama kana qeeqa. Hinaaffaa hizdii irraa. Mee nama kana Oromoo deebi'aa ilaala. Warri afaan Amaariffaan beekne illee inshaalla ciccireellee isinii gadhiisa. Namni afaan Amaariffaan beekne illee mee taa'ii haasaa namoonni biraa asirratti kun haasa'u laata. Ati osoo afaan hin beekne. Warri afaan beeku anu fi kiyyaa isin hin beeku jechuudha. Osoo ani argin intarviin kabadhu xumuramtee arge jechuudha. Sanuu komantii namootaa jala deemee dubbisaa. Nama jechoota jechuun miimoorii mataa suuqatee dhufa jette malee nama gartee miimoorii ati bantee pilee gootu yookaan akka taphatu gootu jette malee nama tokko kan ofirraa haasaa sammuu isaarraa burqisiisee haasa'u hin jettu jechuudha. Sanuu miidiyaa duratti dhiyaatee just waan jirtu dhap lafa godhee biraa ka'e jechuudha. Maaliif? Maal isin jechaa ture? Wanni namni hedduun baruu dandeettan, namni hedduun keessan wanni asirraa bartan nama uf harkisee dhiibee bakka hin dandeenye uf kaa'uu barbaadu yookaan ammoo waan hin beekne takka godhuuf deemu osoo hin taane nama itti qophaa'ee itti gaafatama itti fuula keessa as deemuuf qophaa'ee dhufe. Bakka tanaa hubadhaa. Hireen irraan finne hangoo. Hangoo qabadhadhee barayee manaan baane. Nama roorroon
ijji isaa osoo agartu obboleessi isaa ajjeefamee abbaan isaa hidhamee maatiin ilmi namaa roorrifamee qawwee fuudhe jechuudha. Namni bara dagate abbichuun gaafa qawwee fuudhu nugusa taataati jedhaniin san rabbi isaanii araaramu nugusa taa jedhu dagatee jira. Maaliif ati gaafa dirree lolaa dhatte lubbuu tantee fuuteetu waan dhatte sani biyyaaf yoo ta'e biyyaaf uma fedheef waa ta'u kennita jechuudha. Muummichi ministeeraa fuudhanii lubbuu fi maalii kennan? Biyyaaf kennan, saba kanaaf kennan jechuudha gaafas. Liidara ta'aaf miti. Roorroo hammaatte. Jaartii dhiisanii bayan, ilmaan dhiisanii bayan, daldala dhiisanii bayan. Waan hedduu jaalattu keessaa du'aaf ofii murteessitee firaasha gaarii irraa, nyaata gaarii irraa waan hunda keessaa baatee lubbuu tee kennitee hidhattaa jechuudha. Bakka ati hidhattee yookaan rasaas jalaa milittee yookaan maal jettee akka bakka biraatitti shawwaddee galtuu miti. Lafa san gaafa dhaqu muummichi ministeeraa maaliif dhaqan? Biyyattii tanaaf lubbuu tiyya kennee diina tokko ajjeesee du'aaf dhaqan jechuudha. Seenaa muummicha ministeeraa yeroo kaasan namoonni opereetaroonni warri isaan wajjin jiran biyya qofa keessaa miti lafoota silaa ibiddi jira jedhame biyya keessaa eegalee aga biyya alaatitti nama ibiddan lolaa san irratti hirmaatan jechuudha muummicha ministeeraa. Namni gariin amma taa'ee ija soogiddaan dhiqatee dhufee qeequuf, arrabsuuf, xiqqeessuuf dhufan. Tun qofti ni geetti. Lola baadimmeetiif, lola Burundiif Ruwaandaa irratti nama hirmaatan. Lola Burundii Ruwaandaa namoonni hedduun hin beektan ijoollee lafaa dhuftan. Hagam takka hagoonni sun jajjaba. Maaltu achi tahee fi seenaa muummichi ministeeraa achi dalagan hedduun keessan hin beektan jechuudha. San hunda keessa baanii dhufaniiti sadarkaa liidaratti yookaan hoogganatti opereetarraa insa damee irraa dubbatanii jiranidha. Tikaa yookaan intelligence ittiin faranjiin. Amma namoonni hedduun warri namoonni waa'ee tikaa kana hin beeknee fi tiknook akkamitti dalagamaa nama akkamtu dalagaa kalquu miti. Insaa kalquuf yookaan tika damee dantaa tikaa takkati kalqitee fiddee lafa kaa'uun warra dandeettii qabu dhagaa gaafadha. Beekumsa addaa kana jechuun umrii kanatti akkaataa itti muummichi ministeeraa waan kana kalqanan na dhibaa ofii kiyyaa. Maaliif haga tokko fuulli illee ta'uu baatutti kas baradhee jira. Yoo ati teettee waa'ee tikaa kana baratte namni waan kana kalqe yookaan ammoo tika kana akkaataa itti tika jechuun waa tiksitu. Fakkeenyaaf uummata miiliyoona 135 jiru kana bakka hunda seenteesitu rakkoo jiru. Diinni eessaraa maaltu ta'aa jira, maaltu haasamaa jira. Dhaxxee fuutee fiduu qabda jechuudha dirqama kun. Waraanaaf, bulchiinsaaf, mootummaa biyya saniitiif akka rabbi gaditti nama biyya san tiksuu jechuudha. Namni kun nama waan kana itti hirmaatee miti, miseensa ta'e miti bara. The owner abbaa waan kana ofii kalqe jechuudha muummichi ministeeraa. Amma namoonni warri biyya guddate waan kana ilaalte sadarkaan namni kun qofaan kaayamu level yookaan ammoo sadarkaa olaanoo jechuudha. Hayyuu tokko maaliif waan laaftuun wanni sun hadhaa wanni muummichi ministeeraa gaafas kalqan sun hadha Itoophiyaa guutuu rabbi gadi tiksaa jira jechuudha. Diinota Ijipti irraa eegali Alshabaab qabadhu, Shaabiyaa qabadhu, Faannoo qabadhu, Shanee qabadhu, Baandaa qabadhu. Uummata biyya keessaa miiliyoona hagasii kan mootummaa kanaan faallaa deemu guutuu isaa maal haasayaa jiran, maal yaadaa jiran, maal wal godhaa jiran, eenyutu eessa dhufee eenyuun bira dhaqee waa dalagaa jira, eenyu waliin haasa'e, maal godhe. Eekaa rabbi ta'ee malaayikaa ergeetiin bara kun kalaatu. Sisteema wanni kun akkaataa itti tika kana tiksitu humna xiqqaan nama gabaabaadhaan waan kana itti tiksitu haada yookaan ammoo cheenii jettiin gartee shansharata takka ammoo dirii daara baaftuudha. Tika jechuun dirii daara baaftuudha umte akkaataa itti waa xalaftu yookaan itti ukkaamsu takka ammoo caqasuun haa ta'u laaluun haa ta'u hunda kana gootu jechuun kun sisteema warri barate yoo atummaanuu dhattee namoonni maatii waa adda addaa barate warroonni gartee dandeettii adda addaatitti yoo dhatte mataa keessi garagalchu jechuudha.
Eessa sanuu Afrikaa keessatti. Nama waan kana fidee lafa kaa'ee wanni adda muummichi ministeeraa sadarkaa kana waan hunda success yookaan ammoo itti milkaaniin maali? Insaa kanaan damee dantaa tikaa biyyattii kanaan waan hedduu fayyadamaniiti jechuudha. Diinonni eessadanii maal dalagaa jiranii eenyuun dura gartee waan inni deemuun harkaa haada sana harkaa kunnaa balaa inni deemuun shira inni deemuun dhara inni deemuun tartiibaan kutaate nama ajjeesaatii miti akka tika biyya biraa nama ukkaamsaa hidhaatii miti. Funyaan qofa keessa dhayaati gartee yeroo funyaan dhayaan ijji ni bootte jechuudha. Haga inni mimmaan ofirraa qoorsee guyyaa biraa deebi'utti fagaatee lixe muummichi ministeeraa. Cheenii haarawaa haada haarawaa deeffata gartee basaastuu sun sakkaa diinni sun. Ammallee yeroo inni deebi'ee ija dhayaan gaafa dubbiin ammaatti gumaa gurraatti keessa tuqan jechuudha. Sun sisteema tikni ittiin deemu. Tikni dadhabaan gumaa keessaa baasa nama ajjeesaa nama hidhaa nama waa godha suni namni ati ajjeestu gootu hiitu waa gootu kun uummata bira maatiin irraa dhalate kan beekne waan dalagaa jiru namni kiyya hidhamee gosti kiyya hidhamee sabni kiyya hidhamee jedhee garagartee mootummaa san balaaleffachuuf diina furachuutti deemta jechuudha. Mootummaan irra jiru kun kan waan san akkuma isin jedhe funyaandha yeroo funyaa maal jette Oromoon funyaa yoo ija bu'anii funyaanuudhaan gartee laata. Eessaa dhiyanii eenyuudhaan hin beeku achumatti deemu bulu inni gaafa imimmaan irraa qoore achirraa deemu yeroo inni deemu wanni inni jala deemaa tureef dalagaa ture guutuun diigamtee hin jirtu. Of duuba deebi'ee ajajaa isaa bira dhaqee bakka irraa ergan na harkaa badee haada gartee funyaan waan na dha'e hin beeku jedhee bu'achi deebi'e. Baajata haarawatti karaa dheeraa yeroo gaafa inni deebi'u dubbiin kuttee bira fagaattee jirti. Akkanan rakkate gartee diinonni Itoophiyaa guutuun isaa ture. Sisteema beekuu dandeettii qabaachuu nama kana tun takkatti hin qofti dhiisu waan birii. Nama sammuu irratti biyyi tun baattee nuti Afrikaan sammuu irra baatanii deemanii addunyaan barqaata ajjeefte nama kana sila. Kana beektu namni keenya hedduun hin beeku qaata ajjeefamee muummichi ministeeraa sila. Biyyoonni dandeettii qaban ajjeesuu danda'an ajjeesuu dhaban beektan ni sodaatanadha. Maaliif? Namni insaa mataa isaatii kalqe akka yoo tankaarfii birii ijaarreetti erginee wanni kun nu harkaa ree nama tikaati. Argee laayinii keenya cheenii keenya waan hunda dhaqqabe salphina guddaan nurra ga'aaf duuxan jechuudha. Warri dhiyaa Awurooppaan Itoophiyaan kaleessa achi dhattee balbala isaanii qorii takka ammoo gartee waan irratti nyaattu qabattee qamadii kadhaadhattu har'a isaan quban qabdu jechuudha. Akka biyya gartee guddattee takkatti dippiloomaasii qofa waliin qaban. Isaaniif akka malee caba. Biyyi kalee gara fedhan oofan waan fedhan keessaa ni dalagan. Waan fedhan keessaa saaman. Gara isaan deema jedhanii deemtu hadha harkaa baatee lixxe jechuudha. Biyyoota meeshaa addunyaan dhoorkite irraa bitachuu hin dandeenye kan akka Iraan fa'a. Biyyoota qoqqobbiin gubbaa jirtu wajjin olii galtee Itoophiyaan dalagatti. Namoota waan sadarkaa guddaa kana dalaguu miti. Namoota bakka oolanii bulan mana ofii qulqulleeffachuu hin dandeenyetu muummicha ministeeraa guyyaa kana gartee akka distii dubartiin shunkurtii itti naqxee gartee gubatteetitti gubatan jechuudha miidiyaa gubbaa ta'anii yeroo dhufan. Warri jiruu isaanii akka ilma namatti nama dura as dhufanii taa'anii haasa'uuf waa godhuu hin dandeenye warra waan kalee jedhan dhaabbannetu jagna kana ka addunyaan waan agartee ija akkamiin ilaalaa hin beektan addunyaan. Garamiin dhaqa Itoophiyaa. What's going, what's happening? Maaltu ta'a? Maaltu deemaa jira? Maaltu ta'uu deema? Addunyaan akkasitti bara. Isaan asuma dhufanii ni kufaa, kuffifnee mootummaa coomsaa ijaarraa waa ta'e waan dhibbata akkasitti taate. Intarvii addaa keessaa muummichi ministeeraa tuqanii jiran borusinii kaleessa. Namoota beekumtiin alatti osoo waan takka hin beekne waa haasa'uu dhufan, waa dalagna jedhan, waan dalaguu hin dandeenye, waan hin beekne haasan beekumsaan namni tokko ol ka'ee nama dhibu hin jigsinaa mootummaa kan akkas goona jechuun ololaa ittiin Afrikaan ittiin wal cabsitu. Just jecha tokko jira nama tokko liidara jaba jedhanii dura faarsanii uffaarsisiisa. Afrikaan guddoon akkas gootu. Uf dura maal uf beeksifti beekumtii argatti. Warri garee wayii ijaaratanii ani achi bayaa isin harkanaa dhayaa beekumtii naa kennaa jagna beekaa jedhaa jedhanii bes yeroo takka famous akka ijoolleen jettee yoona gubbaa yaatu kana
beekumtii argata, feemasii ta'a jechuudha.